بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wantoota salaataa balleessan. Wantootni salaata nama jalaa balleessan, ka salaata salaatan kana nama jalaa diigan waa hedduutu jira. Wantoota salaata kanneen balleessan irraa inshaallah kanneen armaan gadii haa ilaallu. Isaanis tokkoffaa alhadathu yookaan salaata keessa wanti wuduu'a diigu yoo namarraa argame. Namni tokko salaata keessa wanti wuduu'a diigu yoo irraa argame salaanni isaa ni bada. Fakkeenya namni tokko salaata keessa osoo jiru osoo fincaan irraa bahee yookaan sagaraan osoo irraa bahee yookaan hafuurri osoo irraa bahee yookaan dhuufuga jedhamu yookaan haydiin osoo dubartii takka irraa bahee salaanni isaa ni badaa jechuudha. Tokkoffaan isa lammaffaa wahuduuthun najaasati. Wantootni najisa ta'an yoo isa tuqan, wanti najisa ta'e isaa salaata keessa jiru yoo isa tuqe salaanni isaa ni bada. Fakkeenya namichi osoo salaata keessa jiru osoo namni tokko fincaa'ee fincaan sun isatti faca'eetiin uffata isaa balleesse salaanni namicha sanii badee jechuudha. Maaliif jennaan ulaagaa salaataa keessaa tokko maalidhaa? Wantoota najisa ta'an ofirraa deemsisu. Wa izaalatun najaasati. Wantoota najisa ta'an ofirraa deemsisuun ulaagaa salaataa keessaa tokko waan ta'eefi jechuudha. Sadaffaa al-istidbaaru anil qibla. Qiblaa irraa garagaluudha. Qiblaatti garagaluun ulaagaa salaataa keessaa isa tokkodha. Garuu qiblaa irraa garagaluun immoo ulaagaa salaataa san balleessaa jechuudha. Namni tokko rakkoo wayiitiin ala rakkoodhaan malee qiblaa irraa yoo garagalu ta'e salaanni isaa ni bada. Osoma beeku kallattiin qiblaallee osoma beeku rakkoon isa garagalchitu osoo ittiin dhufin yoo ka garagalu ta'e salaanni isaa ni badaa jechuudha. Afuraffaa arkaana salaataa dhiisu. Inshaallah viidiyoo arkaana salaataa jedhu hojjedhee ture ilaaluu dandeettanii. Arkaana salaataa 14tu jira. Arkaana salaataa 14 kanneen keessaa tokkochuma dhiisa. Fakkeenya arkaana salaataa keessaa inni tokko maalidhaa? Faatihaa qara'uudha. Faatihaa yoo ka qara'uu dhiisu ta'e namni kun salaanni isaa ni bada. Jilba qabachuu fakkeenya arkaana salaataa keessaa isa tokko. Namni tokko beekaa yoo jilba qabatu ka dhiisu ta'e, yoo jilba ka qabatu dhiisu ta'e salaanni isaa ni badaa jechuudha. Shanaffaa alkalaamu fi salaati. Amdan. Namni tokko beekaa salaata keessa yoo ka haasa'u ta'e salaanni isaa ni bada. Rakkoodhaaf malee salaata keessa beekaan dubbatuun salaata namaa balleessa. Garuu rakkoodhaaf jedhee yoo ka dubbatu ta'e wanti dubbii isa geessu yoo ka itti argamu ta'e salaata isaa irra dhiibbaan qabu. Garuu ammoo beekaadhaan yoo ka dubbatu ta'e salaanni isaa ni badaa jechuudha. Jahaffaan addahaku wal qahqahatu fi salaati. Salaata keessa kofluu yookaan kolfuu. Namni tokko salaata keessa yoo ka kolfuu ta'e kolfiinsi inni salaata isaa keessa kolfu kun salaata isaa kana jalaa balleessaa jechuudha. Torbaffaa rakkoof malee dalagaa hedduu dalaguu. Al-amalul kathiirul mutawaalii. Namni tokko rakkoodhaaf malee dalagaa hedduu yoo ka dalagu ta'e salaanni isaa jalaa badaa jechuudha. Saddeetaffaa almashyu fi salaat. Salaata keessa deemu. Salaata keessa rakkoodhaaf malee yoo ka deemu ta'e yoo walii gad deddeemu ta'e salaanni isaa ni badaa jechuudha. Salgaffaa al-aklu washurbu fi salaati. Salaata keessa beekaadhaan nyaatuu fi dhuguu. Beekaadhaan namni tokko salaata keessa yoo ka nyaatu yoo ka dhugu ta'e nama kana salaanni isaa jalaa badaa jechuudha. Kurnaffaa taghyiiru niyyati. Niyyaa jijjiiru. Niyyaa akkamiin jijjiiraa? Kama salaata keessa jiru kana an salaata kana adda kutaa zuhuriin salaatuu osoma zuhurii salaataa jiru an amma zuhurii hin salaatuu salaata kana adda kutaa jedhee qalbii isaa irra niyyata. Yoo yaadni akkana qalbii isaa irra akka argamu ta'e salaanni isaa ni badaa jechuudha. 11ffaan inkishaaful awrati. Awraan namarraa saaqamuudha. Namni tokko osoo salaata keessa jiru osoo fakkeenya bubbeen uffata isaa itti bubbisteetiin irraa chisaaxxee yoo booddee koofi deebitu ta'e rakkoon qabu. Garuu beekaadhaan yoo awraa ofii koofirraa saaqu ta'e qaama
haguugamuu yookaan shaffanamuu qabu yookaan ofirraa saaquu ta'e salaanni isaanii badaa jechuudha. Fakkeenya beekaadhaan uffata garaa isaarraa akkana yoo ol qabu ta'e ol qabeetiin akkana yoo dhiisu ta'e salaanni isaanii badaa jechuudha. Maa jennaan awuraa sattaratuun ulaagaa salaataa keessaa isa tokko waan ta'eef. 12ffaan arriddatu islaamummaa irraa jechaan yookaan gochaan duuba deebi'uudha yookaan kafaruudha. Namni tokko osoo salaata keessa jiru ani muslimayyuu mitii yoo ka jedhee yaadu ta'e yookaan ani muslimayyuu mitii jedhee yoo ka dubbatu ta'e yookaan dalagaa islaamummaa isaa balleessitu yoo ka ofirraa argamsiisu ta'e namni kun islaamummaan isaa jalaa badaa jechuudha. Kanaaf islaamummaan isaa yoo badde immoo salaan hin jiru. Maaliif jennaan ulaagaa salaataa keessaa inni tokko maalidhaa? Islaamummaa qabaatuudha. Shuruuxa salaataa 9tu jira. 9 keessaa inni tokko maalidhaa? Islaamummaa qabaatuudha. Al-islaamu namni tokko muslima ta'u. Osoo muslima hin ta'in namni tokko osoo salaata ka salaatu ta'e salaanni isarraa hin fuudhamu jechuudha. Kanaaf salaata keessa yoo islaamummaa irraa ka deebi'u ta'e yoo ka kafaru ta'e salaanni isaa sun ni baddii jechuudha. Inshaallah wantoonni salaata balleessan kan ulamaa'iin dubbatan kitaaba garaagaraa irraa walitti qabeetiin kan isin dhiyeesse kana fakkaata. Barnoota amantii garaagaraa baratuudhaaf kallattii bareedaa ta'een kallattii namaa ifu kanaan baratuudhaaf yoo barbaaddan subscribe godhaatiin hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isin haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.